Iya kana qabame onti ombade amma asitti wal fixaa jirtu kanaaf ni torki illee nu rakkisaa jira aba. Guys, ni torking yan jirami garu. Yan dalaga jiru magi. Badaan ani gara bicaa garii kana jira waan bee jiru na seeta. Badaan. Tajir. Anillee humnuma laaftuu tanaanin carraaqee gara bicaa garii kana dhufeetiin amma waan banii aadam kana dalagu akkanumatti ilaalee coraa shuruun na jedhe. Osoo korophila argee gara biyyaa deebi'uu yaada qaba. Korophilaan dhufee dhabne malee. Baniin aadam maal dalagaa jiru? Maa gurra kana dhageettii gurraati waa hijijji'anii ba. Waa ija tana arguu hin dandeenye. Dhugaadha. Uummata sammaan gorsine sinaatu isiin kee. Walitti qabdanii ganda keessa dhime. Waan biraa fotolikaa biraa haasa'uudhaaf asirra dhufe woma amma hanga humna xiyyaa woma haasa'uudhaaf dhufe amma bara hanga humna xiyyaa. Jara irraamu. Maal goona de? Waa raaddata illee ta'ii atini waa goromsi asirra fiiguu fi kormi kunniillee nagarii qaba. Nagarii raaddi takkittiin kaafteef amma lubbuun qaalii ilma meeqaa dhumatutti jira. Amma ibidda dheengadda ka'e kana raaduma takka kaase. Raaduma takka kaase. Raada kaase lakka? Raada kaase. Raadarraa ka'ee bara. Allahu akbar. Yoom dhageenne ofi akkami ka'e? Wallaan hun dhageenne raada tana. Raada irraa dubbiin kaate dhaabattu bara. Ibiddi raaddi qabsiifte rabbi namatti hin beeku hin dhaabatu. Hin dhaabatu. Ibsi taabtaabaa godhan yoo nu barsiisi taabtaabii kana. Ummata mana keetiiti. Asuma jalan taa'a. Goromsaan jammare jedhaniisa. Maal goromsi jammara rabbi namatti hin beeku amma ati sababaa takka teennellee keessuma jirti amma tasikkoo mandootuun keessuma jirti tuuni garuma warra kennaa kan warra soddaadhanii kana maali soda jedhanii akkatti maqaa dhoofnullee dhabne namni kun wal keessa saare kun wal keessa onni jedhe ati jidduu kanatti rakkanne sodaa maqaa dha'uun bala. Nu warri jidduu jiru rakkanne bara. Rakkanne maan namni amma kuni harargee fuudhee of jalaa qaba. Kuni sikkoo mandoo kana fuudhee ufii jaarsaaf jaartiidha. Kutaan kaanii asitti argamanii jaarsaaf jaartii illee bakka shakkitu geesse bara malkayyoo ofirraa eegaa gacciisan malee warri silaa fagoo jiru. Ija waliin babaasanii taa'uu hojjettafee bara amma akkanatti ol eegani. Akkasi si'aat amma takka mataa muraanatti fidaa mataa muraa jetti akera yoo waan biraa harka rakkabanii nutti fiduu baate. Lubbuun tun nutti dhufti amma. Anjir lubburamee akkasitti dhufa. Ummanni sun irraallee hin goru. Antanumaaf sodatti jiru. Ummanni irraan goru bar. Ummanni amma mataa jedhu sun irraan goru bakka biraallee rabbi nu sattaru malee ijoolleen tenne bakkuma argattanitti gaa amma bakka qabattoo keessan jabeeffattan keessa jirtan dhugama himaa bar. Bakkuma qabattoo keessan jabeeffattan keessa jirtan. Qoosaa dhiisa. Keessaan sagalee walii waraabanillee ati gabbahe ijoolleen amma yoo murteeffidin ijoollee arsii amma ijoollee harargee sagalee wayii nama harkaa miliqee ala bahee jira. Yoo ebaluu jala jiraattee ati murteeffidin ati namaa miti jedhaniitiin sagalee walii kaahaa jira. Akkasitti bakka Akkasiimi maali? Takka tagaraan dadhabeetu malaa jala harkaa milisse guruuppii keessaa gadi baaf. Furaa fi daajanam garee ijaaran. Jiraa qabadhaatu bakka harkatti fidaadhani. Mutamne bara isin qoosatti jirtani amma ombadeeni amma gara suuqii tuffaa gara amma gaalaa fi hoolota kana dhufnaaniin atini gaaluma sagal dheebote godhe waalleen laallate waalleen eeggate. Warri barate kun hin tokko godhu warruma garas kilaashiidhaan naree gusantu walirraa cira malee gara keenya gara hin jiru.
maalati namni ati yoo dunyaan tu waan naman goone hin qabdu bari anaa nagaa tanallee yoo namni baawwantii na jala qaba uma balleessa yoo fedhe ati dunyaa waan hin goone hin qabdu dunyaa kanaa wal galaafataa jira banii naata namuu guddaa ofii fuudhuu qaba na'am jeettiin dhugaa baan ati laaftullee raadduma ila raadduma qe'ee kan keetii kanatti akkanuma cinaa galii waan gootellee si gootu naannawa kan keetii nama qabatantu jira maal kun amma ilmi silaa dhalatee jimmaan jira intanti wallagga gurbaan baari jidduu kanatti dhaqee soddaatii ilaal bunni guduufaan hin jiru sukkaarri hin jiru haadhatii yadhaqiinaa laal dhimma raadde asii ka'ee konkolaataa yaabbadhee jira guyyaa kaan bilooki rabbi namatti hin beeku raaddota naannoo keessanii soqadha warroonni dura bultitti seenne raada naannoo teetii soqadhu shamarran keessattuu ilmee ufii dhalte borganaa mallaqaan na laachisaatti la gaafa dhalteetini kushiinaa keessa deemtullee rakkattuunis gaafa gara fuutillee rakkattuunis gaafa deessellee gurbaan jimma galee isii suudii teetti mallaqa kafalii jedhanii ilmee si garsiifna haadha dhalte mallaqa kafalii amma zamana san keessa jirra haga taateefu yoo abbaan illee biyya jiraate yoo ka biyyoormaa keessa jiraattanillee bakka maatiin dhaqee ilmee san teessii ilaaluu danda'u goromsuma naannoo kan keetii ho'i ilaalladhu kana yoo jedhu warri duraan bultii qabdan diigaadhaa miti akka rabbi sitti godheene atillee nima danda'i warri amma booda ishii warabba Ibsisha waa haasa'uu deemna yoo qabanii aadamni irraa dhaga'uu maal jettan? haasaa an dhagaanii waan dhageefneef haasa'e dhugamaa barate jiruu biyyoormaa kana keessatti waan keessa jirutu argee bara chiggirii guddaa keessa jira dubartiin balaan buuten jedhanire allaa balaan xiqqoon gad hin buune har'a uffannaan keessanuu bifa qaara kara jalaa kan hin naannoo biraa fakkaata gubbarraan naannoo biraa fakkaata wal keessa bar wal keessa amma yoo silaa danda'ame hundaa anumarratti haalaalaniitiin hanga humna kiyyaatiin waa baalee waa sikkoo mandoo waa hararge walloo wal keessa dheetti dhufe amma haganallee amma osoo kutaa takkitti uffadhee dhufeetunillee amma waan biraatiin aan jiran hagan uffannaayyuu sifa tokkicha uffachuu sodaanne amma waan biraatiin sifuma tokkicha. Dibicha kutaa kamii harkaa qabda? Haa? Dibicha kutaa kamii harkaa qabda? Kana si godhaatiyya. Amma haala osoo marmanarraa darbanii waa sikkoo mandoo keessaa bahaa miti. Humnumatiyyaa fi bar humnumatiyyaa. Masih kondo kita mana? Rabbi namatti hin beeku maal humnaaf hin danda'anne bar. Maali reetini sababa ati amma yoo mananna dhufanii waan godhan jettee ka bifa maraa uffattee teettuuf. Bifa wanti uffadhee fi hundaayyuu hanga danda'e amma dhaloonni ammaa kun dhaloota qoree ta'e dhaddeen beektaami. Akkana qoree yaasee deema. Bifti isiin uffattammoo diimaa gurraachi wal keessa nattoo fi akkana qoree yaaftee deemti. Aga naanuu hulaa cufadhee ta'a ammaan tana. Waa birraa eega. Yooma akka dingataa dhufeen kana nu arganii yaadu dhiisanii namoore. Amma haganallee taatu xiqqoo haga isaan addaan baafatanii iyyadha. Oromoon na birmata agasii. Osoo namni nan galaafatin. Gaarii sababa maalama? Oromoo jeetu namni 500 garam jira sibata jara na taaptaabi baanan hin gootanii waan kanallee hin beennu rakkannee jirra yaa Oromoo. Gaas nam tokko qofatti dabala maal sa'a ababaallee guutuuta dabdanii namna gana ga'u nama 900 deettanii. Bismillaahi rahmaani. Way haadha shurii. Haadha shureen warri ganda biraa irraa walirraa fuudhe kun amma Oromoon silaa dhiiga tokko wali tokko obboleeyyanii hin beektaa warri ganda gara biraa irraa fuudhe kana hoo maal jettaan? Amma isin bari warri dura itti seentanii hanga taateefu kilmaan isinirraan bahit hafuurri isinirraan bahit gamaa gama nan mil'atina akka faras gaarii biyya kennaa sanitti akkana siita
Callisaa. biyya jannatanii siidaa deema. Callisaa. Gamana midhachuun hin taatu. Amma wanta ati dheengadda dalayde sun sammuu qabda xiqqishumaa ijoollee gammoojjiitii firee ijoollee gammoojjii sammuu qaban. Wanta ati amma dalayde sun badhaamitti amma bultii danfeetiif illee badhaamisa. Oromoon malaan bulte ati amma malaan hin jiraatta. Sandoota walitti araabsaa jirraa. Ati sangoota kanneen walumatti mataa qaban silaa jibooleen xixiqqoon dhumatti atamma booda heerumni illee hin jiru abboo akkanuma haasan malee maal godhan booda maal dhale wanti dhalan maaltu jira amma wanti dhalatee lafa jiru wal fixe amma shamarran kennoorri bultitti seenin shabaaba jaannataa haatanii ma salaatanii ofirraa soomanii shabaaba jaannataa yoo du'anillee shabaaba jaannataati maal dhala namni wanti dhaluu hin jiru namni fixe Oromoo amma booda dhaltanii Oromoon rakkisinaa shamarran teennat Oromoo amma booda dhaltanii Oromoon rakkisinaa warri duraan lafa jiru iyyuu rakkate kun lafarraa wal fixa kun ibiddaan walitti ka'e waa takka rabbi namatti hin beeku shabaaba jaannataa ta'a ofirraa deema. Shabaaba jaannataa yaa. Dhugaa rabbi. Akkanumatti ta'anii haasota jedhaa osoo fuun. Akkasiin si ka fuudhe maal keessa jira naman. Dubartii bar mataa dhiqanii bishaanuma kana mataa dhiqanii dhadhaa irra kaanii fardarra kaanii namatti kennan. Ni horatan. Harka qullaa bishaanuma qofa dhiqanii itti kennanii harka qullaa dhaqxee horatan. Haadha qe'ee taatee, haadha gandaa taatee, haadha loonii, haadha soddaatii taatee ulfaattee kabajamtee bulti gaachana qabdi. Harka yoo isin miliyoona takka qabaattee iyyuu hanga irraa fuudhuuf laal bormalee iftaan du'aara ja'an hanga miliyoona sirraa tarakkabu. Bormalee iftaan du'aara qabriitti jara dhaabbatta. Garaan bucbucoo dheegaa akka ishee ergooti. Bilookii qixxim. Dunyaanuu jiraachuutti jirtu. Seenet ammaa dunyaanuu jiraachuutti jirtu. Barraa qabu namni warra. Mirga shamarranii falmaa jirtaa isaati. Akkasiimi. Maal bu'aa nyaatamu ilmi ofii dhalte mallaqaan hin alaachisattee booyaa jirti. Maa soddaatiin kabaju soddaan kabaju ofirraa qeetti gallaanii nama warri asirraa akkana ta'u kun soddaatiin qabu soddaan qabu. Haadhan qabu yoo na haati isaanii lafatti ilaal nama ol jedhee nama laalle nama deemu gartee lafan tuyne nama dubbatu nama tuyne warra nagahaa. Ilmaa isaanii as gubbaa warri hafarfamaa jiran kun maal akka rabbi beekuun oowraan jaraa maalii jedhan kun nama asirra deemu maa namarraan dhalanne. Na dhibe wallaahi akkuma siniimetti na dhibe. Wanti soddaatii maalii jedhan kun illee qaatafe maan namni yoo biccaa garii jiraate zarii warra sanii miidiyaa fayyadamu maa obboleessi mucattii miidiyaa fayyadamu kabajaan hin jiru. Ofeete haati nuyi malaalti tiktooki baraa kanamaa soddaan kiyya kana ta'aara jettee bakka jirtu saala yoon ijarraa yoon ijarraa qabataa jirti rakkannee bar soddaan kiyya kana ta'aa jira. Yaa kiyya ijoollee jimmaattu narraa hatee rakkannee bar baga sirraa hatan yoo hatama rakkannee bar Jaarsa kiyya ijoollee jimmaan na jalaa hatee. Jaarsa kiyya ijoollee jimmaatti hatee jette haa hatamu ka silaa hatame alhamdulillah jedhe maal goota waan duraa hatamu maal gootaa bira ta'e taayyuu asla baga rabbi sirraa hatichisiisi aamiin jee.